Kunoo akkuma argitan kanaan jechuudha keessummaa qabaa nama jaaladhuu fi kabaju isaa walii wallahi biizii ta'ee isinirraa bade. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundumaafuyyuu jechuudha. Maal ta'ee bade jennaanini isaan tuyyuu dhufee eenyu jedha koomantii jalanna gaafadhaa isinitti hima. Namoonni viidiyoo kiyya laaltan ramadaana keessa maal isiniin jedha isiniin jedheen turre nama sanii isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu dhugaa rabbii dubbachuuf hin dhukkubee na bira dhufanii kanaaf mana yaalaa deddeebi'anii ka sa'aatii boodallee ganamallee tajaajilli mana yaalaa isaan argataa jiran tokkoffaa irratti yaala narviiti isinii galee. Narvii jechuun luqqeettuun nama dhukkubu, harki nama dhukkubu, qaamni nama dhukkubu waan adda addaatu jira. Isa sanii tokkoffaa irratti masaaja harkaa namni hojjetu, lammaffaa irratti ka maashinaati, sadaffaa irratti koobaa qilleensaa yookiin kan narviiti, afuraffaa irratti koobaa dhiigaa yookiin ammoo hijaamaa isa afaan arabiitiin jedhamu sanillee hin kennamaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo marfee qorsa adda addaa. Fayyaan kuni sababa dadhabbii adda addaa maatiin keenya haawwaleen keenya kan qabne tokkichi illee hin jiru. Dadhabbii hojii imala waa ol jedhanii fuudhuu gajjechuu fi walumaa galatti miidhama rakkoo qaamaa fi jiruu fi jireenya irraa ka dhufuudha. Ijoolleen hedduu haadhatii duuda dhukkubaa maalii isaanii warri jettan hundi isaaniituyyuu sababa kanaan jechuudha. Yoo rabbiin isaan irraa fuudhee naa fayyisee jedhe namni baay'ee ka dhibamu jechuu inshallah viidiyoo hojjedhee isinii hima. Achi booda ammoo bakka isinii fe'eera isinillee hin fayyadamtanii maatii keessanitti illee hin himtanii. Ijoolleen maan jechuudha karaa deemaa jira laata kunoo karaa deemaa jirra amma mootu gara baajaajii deemaa irra marfee qaban waan ta'eef kanaaf ijoolleen biyya arabaatitti duudi keessan isin citee dhaabachuu dadhabdanii akkasuma mootuyyuu hojii irratti yeroo hedduu dadhabdanillee isa kana fayyadamuu ni dandeettanii faayidaa hedduu qaba. Inshallah wallahi kamee du'aayii kadhadhaa fi amma guyyaa 3 dhaylee kaleessa wayyaa bulanii na wayyaa jedhanii achi dura immoo baay'ee dhukkubee alhamdulillah ka inshallah abdii qaba akka dhibbarraa dhibba fayyanii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri meeshaa qabdanillee haaluma kanaan biizii ta'ee badee ammallee ammoo namoonni meeshaa ajajataa hartan waatisaappiin isinii deebisuu dide guyyaa baanee yoo jenne wallaa galgala gallaa jireenya dhuunfaa jiraata nyaata godhanna maal isinii himaree hin dadhabnaa boqqollallee ga'ee jira boqqollaa waddannaa kaannaa isiniin jedha. Kan ammoo viidiyoo isinii godhuufi yeroo tokko tokko hin dukkanaayan galgalaayaa mabraatiin dhaamuu mala akkasii. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja waa'ee fayyaa kanaa ammoo inshallah yoo rabbiin kiyya fedhee isaan dhibbarraa dhibba fayyanii jedhan viidiyoo qabadhee isinii dhufee maatii keessan itti yaalattanii bakkallee viidiyoo kana irratti isiniif himuu danda'a. Eeyyamamaa ta'an taananii warri mana yaalaallee inshallah wallahi rabbii fedhe taananiin jechuu isiniif hojjedha. Mee isin marattu iyyuu dhugaa rabbii haga dhayitan kan akkam isiniif jira? Wayyaa jira. Mee asuma hordoftoota kiyya naga gaafadha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan islaamaa bira dhukkubsadhee bira dhufee jira amma fayyaa argadhaa jira. Eeda nagayaan bulee alhamdulillah qaamni dura na dhukkubu na dhiise. Alhamdulillah rabbiin isin rabbiin na fayyisa abdii qaba akkana nagaan jiraadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dura bakki isaan hin dhukkubne hin jiru. Duuda dhukkubaa, ceeku dhukkubaa, lafinna cabe jedhanii wanni isaan hin jenne hin jiru. Akka fayyanillee du'aayii naa kadhamaa jennaan nama 50 kana keessa nama rabbiin jalaa dhagahu hin dhabamu bari hin dhabamu. Tokkichallee ta'u kaa'ila miskiina jechuun gara laafan tokko hin dhabamu. Kanaaf namni hundi keessanuyyuu yaa rabbi qoricha kana irra qabii fi argitanii ka fedhee haa ta'u ija namaa haa ta'u dhukkuba dadhabbii haa ta'u argitanii ka hojii haa ta'u ka hizdii haa ta'u hedduutu jira ka walumaa galattuyyuu jechuudha fedheyyuu haa ta'u. Mee ijoollee wadha hunda isaanii inshallah wa ta'ala akka rabbiin irraa fuudhullee du'aayii naa kadhadhaa. Anillee ammoo hojii ittuma jira karaallee baay'ee jechuudha jijjiiramaa jira. Shaashamannee keessas tahee Adaamaa keessallee tahee jechuudha caraqaa yookiin ammoo tuyyuu fagoo diddiiganii karaan hedduu nutti jijjiiramee kanuma kanaan bannee viidiyoo irra hundaafuyyuu inshallah viidiyoo baay'ee qabadhee isinii dhufa.
na waliin bahe. Ijoollee kuwaasii taphattullee ilaala. Meeqa keessantuu iyyuu meeqa durri yaadate isiniin jedhaa hundi keessanuyyuu. Namatti tola. Harree foolatiillee daawwadhaa. Kunoo hin jiraa hin bannee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa karaa deemuu jirra. Inshaallah wa ta'ala hin deebi'aa isiniin jedha. Ammoo jechuudha hojiin keessan akkuma itti fufee jira. Warroonni meeshaa ajajaa akka majlisaa furnicharaa waan aduraa qabdan hundi keessanuyyuu jechuun hojjetamaa jira. Ka carqiin dhabame ammoo jechuu akkuma dhabametti isinii himee jira. Miree warra carqiin dhabame hunda keessanuu har'a guutumaan guututti nama 5 carqiin inni ajajate ka dhabame yeroon irraa taree obsaanillee eeggatanii ammoo amma jijjiiruu warri barbaadan nama 5 keessanuyyuu keessan har'a ka isinii deebisu ta'a. Isin ammootuyyuu fedhii rabbii tokkichaatiin abdii hin murina. Anaafillee du'aayii godhaa nama maraafuyyuu dhibamaa mara akka rabbi fayyisu hunda keessanuyyuu jechuudha. Rabbiin nu haa tiisu. Nagaatti viidiyoo isinitti dheeressu kanuma subscribe like share godha. Waaw mana kana akkatti bareedas maallaa isiniin jedha. Yaa rabbi kunoo kana warroonni mana keenya kunoo kana ergitanii kunoo mana kana bareedu kana karaa ta'e wallaa manni kun jechuun maashaallah. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qalbiin isin hin cabin. Warroonni manni illee isin dhufeedha kun manniin akkanaa kun jechuun hundi isaa kan gibbiin isaa ganabbaamee jira kun kaafee tokkichi isaa hin jiru. Akkana yaalaa yaaddoftanii fi akkasuma immoo akka cinqamtan hin baru warroota bar namoota hedduu kan meeshaa kana bitatanii na biratti manni irraa diigamee deebi'anii meeshaa san gurgurnaan jedhantu jira. Rifatanii jechuu eessa kaayaa. Abbaa kontiraataa deemtaa? Kau yang rambut bukan tu. Ya benar. Nama ina itu bil-bille harus wagasi. Aci kara salasa gadi karadi ma beita. Kara madina pula fatu. Aci kara madina iru. Intura itu bil-bille. Kalau warna cuf deh. Nun dem taro. Bakal isi sena. Itu bil-bille. Amu mati bil-bille. Inturu god itti bilbila. Sa'aatiin gad hin dhaabatu. Meeqan nun deemta garuu gatii illee hin jennu. Jal'ifneetuma yaabbanne. Jedhi kasitu waa jedhaa miiresitu jedhuu qaba. Hin waddadu. Ma waa fagoo ta'eeree ta'ullee. Achi geettee ammoo karaa duwwaa deebi. Hin deebitu nama argattaa godhi inshaallah. Nuuyyuu silaan deebina. Haga dhimma xumurannuuf turra malee. Mana seentanii gabbaatanii daabbooti kenna. Sun hin ta'u. Eelo. Hin kaafne bilbila yoo kaasee jedhe. Ishii ozoorree ol deebinee fuunuu laata. Bakka walii gala rakkoon qabu ayyee nuun deeme. Ol deebi'iin fuuna. Kunooti isa mucaa gad deemaa jiru sana. Zambiilee harkaa qabu sana.